beekna akka viidiyoon tun nama hedduu bira geessu jechuu barbaadeeti. Arrantana khallattuman hoggaa haragaafitti dabarru waa'ee tiyaansi kaampaanii irraa haa eegallu. Tiyaansi kaampaanii jechuun like China marketing jaaniin. Fakkeenyaaf wanni kuni haraami moo halaali? China marketing wanni jaaniin kun haraami moo halaali? Waa kanarratti Dr. Zakir Naik dubbatee jira. Silaayituu gaayoo Hamzaa Sheikh Jaabir haraami fi halaal jedhee Hamzaa Sheikh Jaabir akka ifiin barbaaddanii waan fudhataniif jecha amanuu dhabuu maltan. Dr. Zakir Naik immoo akka isin dhibbarraan dhibbatti amantan abdiin qaba. Dr. Zakir Naik waa'ee China marketing kanarraa maal jedhe? Amma tiyaansi kaampaanii jechuun China marketing jechuu hara biraatiin. Fakkeenyaaf haatee $200 tiyaansi kaampaanii kana seenta. Tiyaansi kaampaanii jechuun annaawunsi jechuudha waan biraatii miti. Beeksisa godhuudhaati. Beeksisa gootu kana yoomiyyuu bilaash ittiin godhu ilmi namaa kun beeksisa godhu kana maallaqaan godhaa jechuudha. Yeroo ta'e gubdee nama bira dhaabbattee itti himtee waan namni san barbaadu galchitee fi tiyaansi kaampaanii waan inni ta'e. Tiyaansi kaampaanii jechuun an keessaan ture isin yaa'imu. Amma durallee dubbadheetiin jira. Tiyaansi kaampaanii jechuun like ni jira. Wanni isaan hoomishan waan qaama namaa jaaru. Fakkeenyaaf dawaa gartee yoo dhukkuba tiruutiin qabamtee, yoo dhukkuba khaleetiin qabamtee, yoo dhukkuba paaralaayizumaatiin qabamtee, yoo dhukkuba waa hedduu dawaalee isaanii kana akka nyaataatti fayyadamta. Dhukkuba duraas yoo fayyadamte dhukkubni san sitti dhufuu hin danda'u. Sirraa hucciisaa jechuudha. Akka dhukkubni san sitti hin dhufnees ni godhaa jechuudha. Tanaaf dawaa babbareedaa kana ati annaawunsii goota namatti himta. Namni ati itti himtu kuni deemee waan kana maqaa keetiin seenee sila ati itti himteef ebaluun natti hime jaan. Ati waan arraan tana yeroo ta'e gubdee gurbaa sanitti himteef jecha waan sii qabanii jira jechuudha. Kun amma like marketing jechuudha waan biraatii miti. Dr. Zakir Naik immoo waa'ee marketing kanarraa maal jedhe? Mee viidiyoo isaa kana na wajji dhaggeeffadhaa. Any brother have any questions? Namni biraa gaafii qabu jira? Assalamu alaikum. Brother, what is your opinion on multi-level or chain marketing? Brother, Assalamu alaikum obboleessa. Gaafiin tiyya yoo namni nama hedduu of jalatti ijaaree nama sanirratti nama murnaan kaayee maallaqa irratti harkatu ta'e yookaanuu China marketing amantiin Islaamaa akkamitti ilaala? Multi-level marketing, Amway, etc. In any business, if any of the Sharia law is not broken, it is halal. In short, hujumma feeteehu it is against the Islamic Sharia. seera amantii Islaamaa hin cabsine hundi halaal inshallah. Multi-level marketing, many a times multi-level dalagaan jaamtu tun tan shari'aa Sharia, therefore it's haram. akkasumatti If you know kan shari'aa multi-level marketing, yoo shari'aa khilaafte immoo isin haraam. Garuu ammoo multi-levelonni but many of the multi-level shari'aa marketing Islaamaa ni cabsan. it does break the Sharia. Akkas jechuun kiyyoomota jechuu miti. And there are fatwas given in America. Warra Ameerikaa Amway keessatti fatwaa is very godhu famous. Amway, haraam many of jedhanii. Islam is called in America. Akkamatti haraam jechuu osoo hin ta'in So first we have to akkamitti akka identify dalaguu how does it qabdu, work. isteeppii tamiin maal akka Fooling the godhuu people, is qabdu it cheating, hunda is adda it baafatanii gambling, all this dubbachuun and then dirqama becomes ta'a. Yookaan I'm not saying all multi-level marketing. ani immoo akka kiyyaatti multi-levelonni yookaan Depending on dalagaan what are the pros and akkasiisan cons, what haraam way do they give jedhee promises, what akkasittiin way deebisu do they jechuudha. calculate the business, what is involved, what is the product of the business. Based on all these things, Akkuma amma dhageessan kana Dr. Zakir Naik waan kanarraa dubbatee waa'ee marketing kanarraa dubbatee wanni kun yoo shari'aa hin khilaafne haraam hin qabu jechuudhaan nu dabarsee jira. Akkumaan jalatti isinii hiikeessanitti hiikamni akkasii jechuu barbaadeeti. Tanaaf waa'ee tiyaansii asumarrattiin isinirra